Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtan fayyaa keessanii baga nagaan gara chaanaalii kiyyaatti dhuftanii akkuma beekamu viidiyoo garaagaraa isiniif qopheessaa ture har'allee faayidaalee kaarotiin qaama keenyaaf fayyummaa keenyaaf qabu isiniif qabadhee dhufee jira hanga dhumaatti na hordofaa. San dura garuu warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii Firdaws Tube subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasuma yaada qabdan koomentii jalatti naa kaa'a viidiyoo kiyyoo jaallattan laayik gochuu hin dagatinaa. Amma gara viidiyoo kaarotiin keessumaa osoo hin bilchaatiin dheedhiin isaa yoo nyaatame viitaaminoota fi mineraalota hedduu kan qaama keenyaaf barbaachisan hedduu of keessaa qaba. Faayidaalee fayyaa kaarotii keessaa kan mirkanaa'e muraasa isiniif qabadhee dhufee jira hanga dhumaatti na hordofaa. Tokkoffaan faayidaan kaarotii keessaa inni jalqabaa kaarotiin viitaamin A of keessaa qaba. Viitaamin A immoo rakkoo jaamummaa yookaan rakkoo ijaa kan hir'ina viitaamin Atiin nutti dhufan nurraa hir'isa. Inni lammaffaan dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu keenyaaf gargaarsa guddaa godha. Inni sadaffaan nyaata ulfaatina keenya hir'isuuf nyaataman keessaa isa tokkodha. Kunis daddafnee akka hin beelofne ittisuu fi kaaloorii xiqqoo kennuudhaani. Kaarotii yeroo yerootti yoo irra deddeebinee nyaanne cooma badaa qaama keenya keessa jiru kolesterool ka jedhamu gadi buusuudhaan dhukkuboota rakkoo sanaan dhufan nurraa dhorka. Inni shanaffaan antiiooksidantii fi faayibarii hedduu of keessaa qabaachuudhaan haala bullaa'insa soorataa ariifachiisa. Akkasuma fayyummaa gogaa qaama keenyaaf nu gargaara. Akka kaliin keenya haala gaariidhaan hojjetuuf nu gargaara. Dhukkuboota akka stroke nurraa hir'isa. Fayyummaa onnee keenyaatiifis akkasuma nu gargaara. Fayyummaa tiruu keenyaatiifis bakka gahee guddaa qaba. Antiibakteeriyaa fi antiivaayirasiidha. Faayidaalee kaarotii muraasa har'a isiniif qabadhee dhufe kan fakkaata. Kanaaf isin martinuu kaarotii haala gaariidhaan akka fayyadamtanii fayyummaa qaama keessanii akka eegdan abdii qaba. Viidiyoon har'aa kiyya kana fakkaata. Waan hanga dhumaatti na hordoftaniif hedduu galatoomaa. Warroonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan chaanaalii Firdaws Tube subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasuma yaada qabdan koomentii jalatti naa kaa'a. Yoo viidiyoo kiyya jaallattan laayik godhaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.